الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أواسطين ورياضة ستة كم هندي علماء تاتي ورا بالكنساء موتوماتي في حواس بلان إلو أبابور إردي بني. السلام عليكم. نافقلا غنما براكا سبي دراسي باطل وهند درا ربي خينيا غلنها رو خويا الراس وللنفدي. الحمد لله. ورا والتجيتنا قبيسس ورا دم إسلام بدنا خنا هانا همغالا حواسني بلان بدنا خنا والتجي ملكي تنغيا تدكما توجدينيا تمسوما والتجي تنقبي سودات بغا غمدن بغا غمن نجيتو بربادا والتجي نراتو والتجي والقهي إسرا أسبيتنا بيا إلو أبا بوريرا نغيني لبسمو توكمان أمتا لبسمو وتجيني لبسمو مسومني لبسمو بديني لبسمو برنوني لبسمو والتجي قدنا تقوتيمي والتجي بيا بوتوتي وجان صوبانتاو هاسوني ندورة دبره هندي هاسا وخيا هاسوني ندورة دبره أكما وانا هاسويت دانسي أما دورة دبريس أكما وانا دانسا قديت أكاسيتين فدات واحد دو كآتوري الان ألا في كوميلي لجرا ديبسان كنمي جرا ديبون فدو ديبيتو كل مرباد أمو ونين هندا قلو قبو قامني جرجير من فين أكا موتومتس أكا أمانتتس أكا حواستس نمني جرجير من فين بكا هندا جرا بيخا موتوم ما جرجير ما خنا خجيبو هدو جرا بيخي ولي كم سواد الري جرجير ما مجلساتس نمني جيبو نجرا عزيز نجرا نمني واجبو يجلي يوفد أبارو دندا يوفد اسجيبو دندا أمو قبتها علفتي دباسي أمة ديبو دندا خلا واني بلاد الديمامون قبل خجل مراني بيخو قبان كان نبي جرجير ما موتم ما ديبو نجرا أساكرا كتارا بيلكت بسم الله والله أسوني سيدنا كلاهو كوفو فرقاتي كنجاني قبتها نيجان أبا أمة ديبون دندو توكما أمة ديبون دندو مجلس ديبون لي دندا ديبون دندو مو خلق جلو بي خانا واني برباتي حواسني خون مثل ديبون دا كولتي وهو جامعاتنا تجارمين فيهم ومن أرقاولون والرئيم أبا بوريرك أيدي لا بيش أرز بيان دوكو خواني خلط أمور مجرات وقبا حواس نخل أكدر الرخاف للمسلمين أمن تيسا أفماب تجاني قابلي برو خيسا قرقار الجو قابلي حالة من جيسات وان أشارة أمة مسلمة أمة شنتمة ديجمة صدقمة قامود ورقفوا في أشاراته مقالات نستهي مقالات بلوت استهي أشارة كسي خينيه دبرو قبل نمونه ما جرابه وهم بساد
deemuu barbaachisa. Jalarraa hanga gubbaatti, gadirraa hanga gubbaatti dhimma islaamaa baay'inni isaanii xiqqoo malee araddaa takka fakkaatu. Kanaan hoogganamnee biyyas jiraachillee islaamummaa misoomsuu qabna. Kana wanni nama hundarraa eegamu. Bineensa du'e, loon du'e, yoo waraanaa oolte gogaa balleessita malee faayidaa irratti biddu jiru bee. Alaan ala keessaa baya, horii keessaa baya, wal hamaduu keessaa baya, gara guddinaa fi misoomatti haa deemnu. Yeroo duniyaan tokko ta'aa deemu, Afrikaa ta'aa deemu, Itoophiyaan guutuun tokko ta'aa deemu, ganda duraan wajji jiru haarawatti ganda kana biyya kana adda jiruuf namni deemu yoo jiraat isumaa jiramaa bee. Karaa kana haa deemnu ulamaa'ii qaban madrasaa masjiida kolleejjii adda adda irratti misooma irratti hirmaannee wal guddisaa deemuu barbaada. Kana olillee dheeressuu barbaada. Haasawni dabre hundi kiyya, dhaamsii dabre hundi kiyya, du'aayii dabarte hundi keenya waliin aamin jenne wanni bakka kana dhufneef yoo jiraanne gammachuu warra inuu abbaa boru gammachuu wajji qooddachuu qofaafi. Dhaamsa birootiif gammachuu wajji qooddatu waan jedhu. Kanaafuu guyyaa naqaa ka'umsa guutee guyyaa irraa kana waltajjii tana bu'uura godhannee gara himan wanni wajjiin hin furre jiru kophaa deemuun nama fayyadu. Kootuu gamana dhiyaadhu jennaan akkuma fedhe haa ta'u nama laa ilaaha illallah Muhammadun Rasulullah jechuun isaaf banaadha. Kophaa deemuun hiikaan qabu gamana dhiyaadhaa walitti dhiyaannee waliin taanee wajjiin taanee karaa haa ceenuudha. Assalaamu alaikum warahmatullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Angi sabooye meqaas teessaalle. Arshii isaa jala sadakaa guyyaa qiyaamaa amiin jedha. Rabbi sinaanuu keessi. Sheemiini bootta aareen ba'e. Aaroo kan qabu. Maaliif aarte jedha? Waa'ee kolleejjii kanaa kolleejjii akkanatti taa'u kana arguun qabnu xumuramuu qabaa jedhani. Xumuramuu Sheemiini kanumatu garaa nyaate. Kolleejjiin kun xumuramuudhaaf bajeeta Shu'aybii reefuu yeroo gabaasa dhiyeessu qarshii miliyoona 20 barbaada. Kan maali akka ta'e garuu nan galle. Ikonomiin dhumti biyyattii kana akka jirutti iyyuu hamma ta'e tokko raafamuu isaatiin waggaa jenne sanarraa xinnoo seenuu jalaa turee jira. Amma garuu xumurarra geenyee mataa gubbaa uffisuudhaaf bajetas qabna. Amma garuu gammachuu dabalataa tokkoon isinitti himuu barbaade hojii wayii nama shawwayii taane waa hojjenna. Baay'ee isaanii beektu yaada. Sufyaan Usmaan, Abdulaziz Ibrahim, Haji Sa'iid Yaasiin waa xiqqoo see waa hojjenne obboleessi kiyya saa'idni kiyya sagantaa kanaaf jecha nu wajjiniin Finfinneedhaa ka'e kan dhufe Haji Mustafaa Huseen nama qal'aa tokko gara waltajjiitti waamaa jennee murteessine yoo ibsa. Nama qal'aa gara waltajjii nama qal'aa kana argitanii jirtanii. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلوا وسلموا على عيسى كان بودي دي بودم تكوچرو انجرو فمتو دي جما دي تالا اكرم كلامتي فمزيد دي بودم اسمت دي جما اكاين لي قلبي نسا كدي بودم سني توانينا بريد اسی وجين ارغته گویا كنا اي كولجي گرته مغالا يوكان godina ilo babor magala batu keessatti ijaaramaa jiru tagaltee hanqinna maallaqaatiin dhaabate guyyaa haddaa isin gammachiisuu barbaada maal jettu hin dhageessisu warroonni duratti usallee guyyaa haddaa
gammachuu bushraa guddaa wahii isiniifi ibsuu barbaada yoo takbiiraa guddaan kana qeebatan taate. Allahu akbar. Kanaafi kolleejjii Mattuuka guyyaa kabintuudhaan kanaafi nuti gareen shanan kun miliyoona 10 kennuun akka kolleejjii kun bakka ga'u murteessinee jirra. Maal jettu? Maal jettu? Maal jettu? Meeshaa miiwaan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Har'a booda mana ijaaramee sibiilli qofti dhaabbatu aduu har'aa booda yeroo abbaa borgeessa jiruume gara kana rabbi barakaaduu haa taasisu. Amiin jetta moolamiin jetta za gara kana rabbi nuu haa guddisu. Rizqii barakaa rabbi isaanii haa kennu. Imaana barakaa imaan